What's up, guys? Sena. Yo ya. Sena. Kabajamtoota ilmaan oromoo sena meerraan tana dhimma hatattamaa dhimma jabaa dhimma waa'ee laga abbaa irratti waldhabbii Itoophiyaatii fi Masrii ilaalchisuudhaan yaada akka dargaggoota kaayirootti kannatuudhaaf sena eegaluu keenyaan duratti jechuudha. Sena gaamee fuula haaree agaruu deemtanii akkuma sentanii share yaa. Share. Page kanas ni beektan amma dura page sanii. Yaa share godha jime. Share godha waliin gaa qeerroo cairo raa yoo magartan takka isin. Arraan mutee sammuu. Sena. Qeerroo cairo tan lubbu baasuu Lumuuf deemnaa mee. Yoo akkatti firraan baas. Eegaa. Firraa baafnee waadumee. Firraa baafnee tuma duura. Ilmaan oromoo sena dargaggoonni kaayiroo rakkina jabaa keessa jiran. Cairo rakkoo dhuftee jirti. Sena. Maali kasi la sena. Warreen live sentan hin beeynan like share godhan gargaaraadha dhimmoota jajjabaa irratti wajjin mari'achuu fi haasoo qabnu irra jirra irraan tana. Sena. Sena share waliif godha. Komantii ilaalaa Xiqqoo loobsaa seenanii. Waan feetanii waan. Sena. Dhufe sena. Sena. Sena Yalla, Sena. share waliif godhadha. Share godhuudhaan waliin gaa baqataan kaayiroo rakkina jabaa keessa jira. Yaa. komantii dubbisime. Obsi dafaa dubbadhaa jechuun jira. Bara bakka takka wal dhaggeeffannu jechaadhaa fi dhimma ajandaa itti wal geenya osoo ni galeen duratti namoonni hedduun haaseen jechuu fi yoo akkas ta'e egaa obsi sheerii nu gargaara akka dubbannu barbaade share. Live illee seeroo haraaraa qabanne osoo hin ta'in takka live illee agarraan tanaa seeneen beeynu gaabinaa kana amma ka live irratti beeytanii miti kunis ka live irratti beeytanii miti garuu dhimma usfee nu ta'e suu miti. Dhimma lubbuu waan ta'eef jechuudha. Dhimma lubbuu waan ta'e jecha kaseen. Geetiin. Yaa. Geetiin. Seenaame. Nama dhibba lamaa gogus dura. Beekamu. Daddafaa share godhaa waliin gaadhaa nama dhibba lama gisee geenii eegalla. Yalla. Namni kasa? Shantamii sagal. Ayi galu. Share. Akkuma sentanii like share. Haroon battaga. Hadiira gaaresan. Arra waan jabaa sodaa deemna. Waa'ee hidhaa laga Abbaay irraa waan ta'eef jecha hidhaa laga Abbaay fi Oromoo. Isaan lamaan kun akkamiidhaa sodaa like share godhuun gargaara amma dafa. Sena Oromoon waldhabbii Masriitii fi Itoophiyaa kanarratti maal godhuu qabdi yaada jiru irratti yaada fannatu fudhannee seenaatii daddafaa share waliif godha.
Okay. Kabajamtoota fi hordoftoota peejii carcarbaa'ee yaadaadha. Wanni asirratti live irratti walitti qabamneef nam sadiin yaada keenya ibsachuudhaaf yaadni keenya garuu inshallah yaada Oromoota guutuu akka ta'e abdii qabna. Yaadninis maali yoo jennee kakaasnu ta'e yeroo ammaan tanatti dhimma laga Abbayyaa kanarratti manguddummaaf Tiraampii yaammatanii Tiraampiin immoo karaa Egyptii goruudhaan ummata Itoophiyaadhaa hedduu dallansiisee jira. Dhimma kanarratti yoo dhimma Itoophiyaa irratti laga Abbayyaa kanarratti loluu kanarratti hirmaannaan uummanni Oromoodha godhuu qabamoo godhuu hin qabu irratti ammaan tana kan namninis yaadaanis xiqqoo wal dhabu jiru akkam ilaaltame yaada keetti waan. Okay, duraan dursee waa'ee hidha laga Abbayyaa kanarratti yeroo hedduu waggaa dheeraadhaaf jechuun Itoophiyaa fi Masrii wal dhabuun waan namuu beeku. Waan kanarratti jechuun uummanni Oromoodha duraan dursee mirga ofiituu kabachiifachuu hin dandeenye waa'ee hidha laga Abbayyaa kanarratti yoo kakaasnu ta'e lola fakkeenyaadhaaf Adawaa ilaaluu ni dandeenya. Kan achirratti lafee isaaniitii fi dhiiga isaanii dhangalaasuudhaan kan yeroo Xaaliyaan injifatan san lafee uummata Oromooti jechuun kan caccabe ture jechuudha. Lola sanarratti kan maqaan wanti deemu ummata Habashaati jechuudha si galee. Kanaafuu uummanni Oromoo bakka jirtanii waa'ee laga Masri laga Abbayyaa kanarratti hirmaachuu hin qabanii jaan akka kiyyatti si galee. Saanii dhugaatii akkuma jettee kun dhimma kun jechuun dhimma Oromoota hundaati. Waan nuti raasoo jiru kun dhimma Oromoo hundaati. Kanarratti gaa nuti amma wanni Abbayyaa fi nuti Oromoo waliin nu fidulleen hin jiru yoo akkana taate yoo dhugaa barbaanne walitti himuu barbaanne nuti roorroo meeqa kan jirtu rakkoo meeqa Oromiyaa keessa godhamu jirtu rakkoo sonu furuu hin dandeenyu jechuudha. Rakkoo barataa keenyaa furuu hin dandeenye isaan rakkoo uummata keenya miskiinaa furuu hin dandeenye rakkoo doorsisaadhaa fi ajjeechaadhaa fi wanni isaan hanga arraan tanaa jechuudha. Sirna nafxanyaa isaan itti jiran hanga arraan tanaa jiru sunu nurraa hin dhaabbanne si galee. Kanaa'u nurraa dhaabsisuu hin dandeenye Itoophiyaadhaan akkamitti nuti hojii deemuu dandeenya Itoophiyaadhaan maqaa Itoophiyaatiin akkamiin lolla nuti akkuma dhugattu akka Oromootti waan Itoophiyaa jennee isa leellisnuu fi Itoophiyummaa tana waliin qabna malee waan irraa haasuu hin qabnu miti. Garuu akkam seetan Oromia is my country but Ethiopia is our country. Akkasisa garuu akka Itoophiyaa tana waliin eeggatu qabna. Dhugaadha waliin eeggatu qabna waliin eeggatullee dirqama itti qabna akka biyyattii akka keessa ta'anitti. Garuu akkaataa itti wajjin eeggataniitu jira. Akkaataa yoo fakkeenya haaste gaafa sirri jiraachuu waan gaafa Adawaa gaafa Baadimmee loloota Itoophiyaa keessatti dhimma daangarrattii fi dhimma biyyoota biraatiin jiru lolurratti Itoophiyaan goota keessatti akka isaan jaansanitti gabbaar qaddamii Itoophiyaa minaan jaanii of dura buusanii deeman sun saba biraatii miti. Sababii sablammii Oromiyaa keessa jiraatu yookaan saba Oromoodhaaf ati if dura buusaniiti
erga lolli sun takka injifatame takka injifatan kaboodarra faarfamu kami sababa biraati. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaa jime Google gubbaa yoo seente Itoophiyaa itti waan feete Itoophiyaa kasarchi godhu taate waan aadaa Oromoodhaa calaqqisu tokko keessanii agartaa hin agartu. Garuu sabni bal'aan kami sabni Oromoo sabni Oromoo aadaa naftanyaa si fidan. aadaa naftanyaa si fidan. Itoophiyaa sanuu isaan amma nuti akka Itoophiyaatti bara Itoophiyaa bishaan abbaa jibbineetii miti akka eeggatu dhabneetii miti. Haaga arraan duraatu Itoophiyaadhaaf dura buunee lolleewu irraan galateeffamne galannee keenya kunoo ajjecha hidha durraa kaasee agarraatti jira. Sigale haaga arraa qabsaa'u jiru maaliif freedom biyya teenyaatiif freedom biyya teenyaatiif freedom biyya teenyaatiif yoo kolollu taate Itoophiyaa fi Ijiptii waa'ee dhimma bishaanii kanarratti yoo kolollan taate Oromiyaanoo ni fayyadamti asirraa eega jiru yoo akka nama siyaasa illee keessa turuu baanu garuu waan siyaasaan taate ni dhageenyas nu mo'anneen maal jechuu barbaade beeta boonanya laga Abbaayii fi Itoophiyaa irratti yoo kolollan taate Oromiyaa walaba taate dhaabbachuu hin dandeenyaadha. yaa exactly akkuma ati jettetti fakkeenyaaf asirratti wanta akkasii kaasuu barbaada. Ammaan tana wanti kun akkana fakkaatutti akka yaada kiyyaatti jechuun wanti kun yeroo ammaa kanatti wanti mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Masrii kaasaniif ajandaa kana godhachuudhaan ajandaa laga Abbaayii kana kaasanii ajandaa qabsoo qeerroo uummata Oromoo jechuun dagachiisuudhaaf waan kana waan kaasan na fakkaata jechuudha. Saniifuu uummanni Oromoo bakka jiru fi bakka irraa ka'e san irraanfachuu hin qabu. Sababni isaatis maaliif beekta? Ammaan tana ajandaa kana kaasaniiti qabsoo uummanni Oromoo gaggeessuu jiru kana gufachiisuudhaaf sigale ande bamuun inni nagar intin maarag allabin fakkeenyaaf biyya tana keessatti baatii muraasa dura yaadachuu dandeessa. Rakkinni wayii uumamee ture waan sana akkana jennee dubbachuu baanullee jechuudha. Sababni isaatis nuti sodaa guddaa qabna jechuudha biyya tana keessatti waa'ee biyya kana haasa'uudhaaf qeerroon Oromoo jechuun ijoolleen Oromoo as keessatti waan sodaa qabnuuf jecha waan akkanii bal'inaan hin haasofnu. Saniifuu uummanni Oromoo ajandaa isaa hirraanfachuu hin qabu. Ajandaa isaa yeroo sanatti ajandaa laga Abbaayii godhachuu hin qabu gabaabumatti jechuudha. Yaadni kiyya kanaa mee asirratti wanti jettee jiran. Saa dhugaadha. Ati akkuma jettee nuti ajandaa godhannee dhugaadha. Laga Abbaayii kana ajandaa godhannee dalagaallee ifii baasuun barbaannu akkuma isaan dalagaa ifii godhatanii akka dalagaadhaa fi maqaadhaaf qabanitti Itoophiyummaa san akkuma sanitti itti hawafatanii nuti waan isaanii ijoolleen nufi dulleen hin jirtu. Maaliif jennaan waan itti jiran abiyyi faallee ni beekan. Hanga ammaan tanaa nuti fi warra waan takka hanga arraan tana khaleessaa fi arraan tanallee waan isaan Oromiyaa keessa godhu jiran waan hedduu nama gaddisiisu. San dalagu jiran. Sanuu bara wanni raas qaamachiisu maal beekta? Nama Feesbuukii isaadhaa Oromoo ta'e lammii Oromoo ta'e maal jee Feesbuukii baffaa maxxansa beekta? Waa'ee dhimma Abbaayyaa kanarratti uummanni Oromoo tsahee dhaabbatu qaba. Uummanni Oromoodhaa duraan dhaabbatu hin dinne. Takkaa durraa gaafa sirna Atseerraa kaasee haga irratti waa'ee dhimma Itoophiyaatti yoo dhufte Itoophiyaa machii matti daraaddarama. Oromiyaan hin daraaddartu. Kana namuu beeku. Garuu hin daraaddarru yeroo dura baanee nuti lolle Ittiyaamu kabiraati. Kaduu immoo ilmaan Oromoo. Kaayyoon teenya maal asirratti kaayyoon teenya Oromiyaa teenya bilisa goonee biyya bilisa ta'e keessa bobbaanee kan dhufaa jiran. Duuba kana immoo ilumaa dhimma Abbaayii kanarratti Itoophiyaa fi Gibxii wal loluun nuuf uummata Oromootiif akka waan carraa bareedaa nuuf dhufetti. Sanitti lakkaawwanne carraa kana ifirra dabarsuu hin qabnudha sii galee. Akkuma ifi dalaganii maqaa godhatuu barbaadan sanitti waan kana keessatti mee ifiif dalaganii akka warra duritti abbootiin keenya jechuudha hayyooleen keenya akka dhimma Adwaa irratti gaafa meeqa irratti jechuudha akkas dhuman sanatti gaafas warri yaamu maqaan isaanii waammatuma isaaniitti Habashaa jagna abbaataachoochin jagna maal jedhanii warri isaan faarsan uummata Oromoo nama takka maqaa yaaman uummata keenya hayyoota keenyaatu uummata Oromoodha warra isaan beekan santu maqaa dheetiti himee uummata keenya beeksisa malee uummanni isaanii nama takka yaamanii uummanni Oromoodha keessa jagnaan kana jedhanii warri isaan faarsan jiru uummatuma isaanii Atsee kana jedhanii uummatuma isaanii dhaadheessuudhaa fi akka waan Itoophiyummaan tun isaan qofaan akkana gabbuutee akkas godhanii akkasumatti itti hawaffatan ammallee kun garuu ajandaa isaaniiti. Asirratti ajandaa isaaniiti ajandaa gabaabumatti waa'ee hidhaa laga Abbaayii ajandaa Oromoo ta'uu hin qabu jennee xumurree jira. Haa ta'uti ajandaa kana keessaa osoo hin baane jechuun dhaamsa keenya asumaadhaanuu hayyoota Oromootiifis dabarsuu barbaadna jechuudha. Maaliif Oromiyaa wala boomsuufillee yeroon ammaan tana jechuudha. Meebii yoo rakkinni kun ka uumamu ta'e fakkeenyaaf meebii yoo Masriin Itoophiyaa kadhuu taate Itoophiyaa daaraa godhuu dandeessi jechuudha. Sigalee
Saniifuu hayyoonni Oromoodhaa karaa keessootiin osoo mootummaa biyya kanaatti wajjin wal qunnamanii haalaan bareedaadha jechuudha. Maal jette waan ati reefu tana jette sanarratti jechuudha galee maaliif keessoodhaan wal quba qabaatanii nuti immoo Oromiyaa wala boomtee arkatuudhaaf qabsoon karaa ammaan tana filannoo maarree jiru kanaan inuma jechuudha. Wanti jijjiiramni dhufu hin jiru. Akka qaanyitti ilaalanii bara. Akka qaanyitti ilaalamaa dhufee jira jechuudha. Amara nuti Oromoon asirratti jechuudha nuti Oromoon takkaa qabsoo Itoophiyaa keessa godhameeraan bimaqdam nabbar እነሱ jechuun jira miti fuuldura deemuudhaan qabsoo kana gaggeessu turan jechuudha. Garuu qabsoo kanarratti Oromoon bakka takkatti kan maqaan isaa itti dhaamee kan maqaan isaa itti yaamamuuf inuma hin jiru jechuudha. Saniifuu waa'ee nuti maaliif sababni itti abbaayiif jennee Oromoo ammallee ficcisiisuu deemaniif takka hin jiru jechuudha. Oromoon waan kana beekee irraa qabuu danda'uu qabaa jechuudha sigalee. Oromoo ficcisiisuu bara qaama godhatanii bara. garuu Akka nama qaama godhatee Oromootiif akka dhuunfaa heettoonni dhaamuu barbaaduufi dhimma laga abbaa kanarratti nuti Itoophiyaa keessa jiraanna. Oromiyaan teenyas Itoophiyaa keessa jirti dhimma abbaa kanarratti akkamiin loluu oollee qaanyiidhaa warri jettaniif. Qaanyii miti. Maaliif namuu naannoo ifiidhaa dhuunfatuudhaaf biyyoota biraatillee akka fakkeenya godhannu taate yeroo akka chaansii biyyoonni lolli daangaadhaa kun gama daangaatirraa daangatti walitti dabran kun sa'a dhufetti warroonni saba biyya san keessatti cunqurfamanii jiraatan carraa kanatti fayyadamanii meeqaatame keeyyatta 39ffaa Itoophiyaan jettu kana mirkaneeffatanii danda'anii kan jiraatu jiran. Carraa kana nutis akkasitti fira dabarsuu hin qabnu. Isinii galee bishaan kun amma fakkeenyaaf yoo gaddabamu taate gaddabamee haa jennu. Faayidaan isaadhaa parsantii 100 keessa yoo xiqqaate sunuu amma saniifillee gaafas Oromoon teenyetti dhumtee jirti laga abbaa irratti maaliif gannuun dabarreetee qeerroon booda iyyitee parsantii 100 keessa parsantii 2 moo 3 yoo xiqqaate Oromiyaa keessa bishaan sun gadhiifa. Si galee duuba bishaan nuti itti irraan fayyadamu Itoophiyaan nuti yoo lolleef ittiin galateeffatamu. Akkanatti nuti Oromoon qabattee maqaa Oromootiin baala taraa yaanii akkanatti ammaan tanaa aangoo qabatan kana anu akkana nu godhu jirri kun gaafa waan akkana kanafillee karaa kan jabarsanuma bara waan dabre yaadachuu qabna bara. Garuu wanni beekuu qaban wanni beekuu qaban nuti qeerroon kaayiroodha. Abbaan fedhii tanaa addunyuma tanarratti jechuudha. Addunyuma tanarratti abbaan fedhii tanaa gama jaalala biyyaatiin abbaan fedhii waliin dhagahu. Gara jaalala biyyaatii fi amantii irratti abbaan biyyiti fe'atelleen abbaan fedhii waliin dhagahu. Nuti amma dhimma Itoophiyaa fi Ijipti tanarratti yoo wal lolan nuti warri kaayiroo keessa jiru akkam taanaa kana sodaadhaafi miti. Sodaafi miti wanni beekuu qabdan. Yoo dhugaan Oromiyaa akka biyya ifitti qabatanii mootummaan Itoophiyaadhaa qaama bulchu jiru kun uummata Oromoodhaa hafi qabee dhugaan Oromoonis dura buutee Itoophiyaadhaaf loltee galatiin isaaniitis akkasuma galateeffamee kaa'u taate waa takkan sodaannu maaliif nama kaachiiduu sunis nama kaasitti goomaan itti kaamus nama lubbuun isinii galee garuu haqa keenya achi dhiibaa kanuti dorfifamnee waa meeqa jennu asirratti waan dila takkaa jira biyya teenya keessatti amma fakkeenyaaf Oromiyaa irratti yoo Oromiyaa keessa deebinee yoo wantoota tokko kalaallu taate waan dila takkaa jira jechuudha. Rakkoon uummati Oromoo irratti sirna durdaran ammaan tana jechuudha yeroo tanatti itti fufuu jira jechuudha si galee. Haalaan hidhamuu jirti haalaan du'uu jirti still now jechuudha. So ajandaa kana inni kaallichi kun jechuudha namticha fakkeenyaadhaaf mootummaa kana si galee mootummaa naftanyaa kana jechuudha si galee Abiy Ahmed jaaniin kana jechuudha. Si galee Oromoo miti silaa Oromoo ta'ee silaa Oromoo keessaa dhalate silaa ilma abbaa gadaa ka dhugaa san ta'e jechuudha. Waan uummanni Oromoo itti qabsaa'eef isaaf dura kaansa jechuudha. Fokas irra godheeti gaafii uummanni Oromoo gaafatan san silaa nama deebisuuf ta'a jechuudha. Garuu namtichi kun ajandaa kana beekaaf kaasanii gaafii uummata Oromoo hirraanfachiisuuf qabsoo uummanni Oromoo dhiiga itti dhangalaasee asiin geetan hirraanfachiisuuf ajandaa kana kaasanii uummata Itoophiyaa kana tokko godhanii karaa isteebii biratti dabarsuu waan barbaadaniif jecha gabaabumatti uummanni Oromoodhaa ajandaa isaadhaa hirraanfachuu hin qabuun ta'a jechuudha. Gamta kana kan baraan gizee yaadu maal faana fakkaate beektaa? Ammaan tana paartooma Jawaar fa'aa tana faa'u. Paartiin Jawaar fa'aatii fi ta'e isaaniitillee Bilisiginaa fi PP yaanii oofantullee tanaaf taana gartee miti. Tanaaf taana ukkaamsanii jidduu tanatti akka biitituun takka ta'anii isaa tanatti Itoophiyaa miidhaguu jaanii akka waan jidduu tanatti mircaanis dhiyaatee miti. Kan ajandaa godhatee amantiitis amantiidhaan Amaara fi Musliima Kiristaanaa Oromiyaa ምናምን እንጀን ጃኒቲቲ ኢሳን ካናን ተኮ ጎደኒ ኡመታ ፓርቲ ሲያሳ ኢሳኒ ጅሩሌ ካናኑ ሱንቲ ተከታኒ ኡመኒ አከነከነ ጁጅረን ጃኒቲቲ አጀንዳ ጎዳተኒ ጅዱ ተነቲ ነማ ፊጣ ነምኒስ የሮ ተነቲ ሮሮን አከናቱ ኢትዮጵያ ከሲ ጅርቱ ዋን ከሌሳ ፊዲንገዳ አዳማ ጎዱ ጅረን ኒ ደገኘ ዋሁዱ ዋን ኢሳ ጎዱ ጅረን ሰኑ ጫማ ከነ ጀነ ሂንዱበን ሲገለ garuu waa hedduu dhagoo jira. Waan har'aan tana ta'u jirus waa hundi quba qaba. Asirratti dhimma laga Abbaayaatii fi wanni kanarratti
angaa'ota Oromoodhaa yookaan hayyoota Oromoodhaa yookaan beekamoota warra beekumsas qaban waa hundaanuu qaban dhaamsa akkam dhaamtanii fi amma akka tasaadhaa osoo carraa tokko harkadhee isaanii hojii walitti haasoo harkadhee sammuu dilatan akkasitiin baratitti qooti naannoo jechuudha. Silaa isaanitti waan dhaamu barbaade beektaa jecha jawaar tokko kan inni irraanfannee jira. Namni yeroo dura gibbii osoo hin xarayne mooraa osoo hin xarayne manarraa gad xaragee fideeti mooraallee xaragee hojii baasa. Siigalee osoo dhimma Oromiyaa keessa deemu kana qulqulleessee fidee laga abbaatiif iyyuu jechuun waan uummata Oromoo biratti waan biraatii miti. Haadha Oromoo isiniif hin dhaamu. Abbaa Oromoo isiniif hin dhaamu. Joollumatee sani tafuudhanii fuuldura buusanii uummata laga abbaa ijaanii achirra geessanii ficciisan lama biraatii miti. Lammii Oromoodhaati. Ha biraatii miti. Maaliif Amaaraadhaa kuyyoo barates barumsaaf faayidaa qaba. Kan kun faayidaa hin qabu. Akkasii yaadan isaa. Kanuma karaa deemuun ajjeesa. Karaa deemuun ajjeesa. Duuti immoo baratamee jiru Oromiyaa keessatti. Qaama godhatanii isin gaafa dhimma Abbayaa dura waa'ee Oromiyaa raasuutti yaaddanii yoomii sagal amma soyayyinni 39 haanu kabajamuun agarraa iyyuu jiru sun kayyinni 39 suni eessa jira beetaa hidhaa laga Abbayaa gubbarra jira. Hidhaa laga Abbayaa gubbarra jira maaliif naan jedhi hidhaa laga Abbayaa gubbarraa sani hidhaa sani amma nuti yoo hayyoonni Oromoodhaa kayoo Ijiptii hojii rileeshina ka uuman taate bishaan akka fedhelee taatu isaan achi akka fedhan haa taani. Siigalee garuu nuti waa hundi caalaa ammaan tana waa hundi caalaa nama lubbuun jiraateetu bishaan sanii illee dhugu. Nama lubbuun jiraateetu bishaan sanii dhiqata bishaan sanii illee bashannanee akka biichii naan faagu godhatee itti jiraata siigalee. Lubbuun namaatu bakka itti keessa hin jiraannetti bishaan loluu jechuun maal jechuudha? Biyya lubbuun namaa itti nagee hin qabnee fi seera hin qabnee fi bayyana Oromoo kana bar namtichi kun ammaan tana wanti ajandaa kana yeroo tanatti itti kaasaniif waan inni jechuun miyyeen እናቱ ማለት ነው haati isaa wanti kaasteef san siigalee kaayyoo isaa san kaayyoo mootummaa kana jechuun waggaa dheeraaf bulchuu kaayyoo san dhugoomsachuudhaaf dheereffachuudhaaf ajandaa kana kaasan jechuun siigalee yeroo kanatti amma akka yaada isaaniitti siigalee ammaan tana mootummaan kun erga maqaa laga Abbaay kanaan Amaara Islaama Oromoo jinni maarreen kun jechi fokas maarree godha hidhaa laga Abbaay kanarratti godha jechuudha. በሚዲያ በምናምን ነገር ስለሚያወሩ ገባ በአማርኛም እዚህ ላይ ትንሽ ብናወራ ጥሩ ነው ማለት ነው። ለእህቶቻችንና ለወንድሞቻችን ብናሳልፍ በጣም ደስ ይለኛል። ስለዚህ እስቲ ይቀጥልበትና በዳሶ የሆነ ነገር ባላችሁ አንተ ማለት ነው። አሁን እኛ እንደ ሼም አርግተው ነው የሚቆጥሩት ታውቃለህ። የሆነ በቃ አሳፋሪ ነገር አርግተው ነው የሚያስቡትና ኦሮሞዎቹ ማለት ነው። በምን ምክንያት ነው አሳፋሪነት የሚያስቡት ታውቃለህ? ኦሮሚያ ያለችው ኢትዮጵያ ውስጥ ነች። በአባይ ውሃ ድርድር ላይ እንዴት አትሳተፍም የሚለው ነገር ነው እሱ የሚለው ኡመት ኦሮሞ ዳይቹ በዋማና ማራ ከነ ድረስ ደውን ተንጁት ዲስ ማፋ ኦሮሞ ቲኒ ኡመት ኦሮሞ ቲኒ ወዳውቲ ካከላ ገባ ያ ዴብዝ ነው ጀንዳ ገፋ አከቃኝት ይላል እንሳን አከቃኝት ይላሉን ቀብሉ ማሊፍ ኦሮሚ ላል በከሃና ሁኩመተሙ ቀቡ ሐዋሳ ኦሮሞ ዳ ኦሶንታኔ ቡልቺንሰ ሞቱማ ኢትዮጵያቲ ማሊፍ ላንጂጋ ቢተካ ሆጎንዶይቱ ቢየኸሳይስ biyyaalaatiis diina qabdi. Ispeeshaali keessaafu biyyaalaati diina qabdi. Diina biyyaalaa san immoo firraa dhorkuudhaaf lammiilee biyya takka keessa jiraatu jiru san jaalalaa waliin tokkoomsuudha. Wal tokkoomsa irratti yoo mootummaan bulchiinsa Itoophiyaa dalaguutti hin jiru. Yoo uummata Oromoo hamiidhu taate, yoo uummata Oromoo hogguu qaqqabu taate, seenchaarii takkaa waliif amma. Seenchaarii takkaa waliif rooroon uummata Oromoodhaaf. Yoo akka qaqqabu ta'e rooroo har'aan tana biyya daangaatiin dhufte tana ni tiisatanii hin tiifatan. Nutu akkana kana jaan umma Oromoon akka baditti ilaaluun qabnu badii haa qabu bulchiinsa mootummaa Itoophiyaati. Kadurraa eegalee siigalee osoo inni har'aan tana mirga uummata Oromoodhaa ka'eechisu ta'e uummanni Oromoodhaa biyyaa fi biyya isarratti mirga osoo qabaatu ta'e Itoophiyaan teenya jaa dura bu'ee fi wajjin loltu. Ayyee bareedaadha obboleessa kiyya badhaasoo mee asirratti jechuun gaafii takka sii dabale jechuun siigalee amma mee dhimma kanarratti hayyoonni Oromoo maal godhuu qabanii jettame. Hayyoonni Oromoodhaa maal godhuu qabanii amma fakkeenyaaf bar biti abbaa biyyummaa dhabde Oromiyaa qofaa miti Oromiyaa qofaa miti addunyaa tun guutuun akkuma wal kololeeffataa deeman sanitti wal goorfataa deeman sanitti numa jirti garuu teenyatu maan nurra turteedha siigalee wanni itti nurra turtee carraan nu dhufee jira ammaan tan hayyoonni Oromoo ajandaa keessaa sirraan bahu hayyoonni Oromoodhaa maal godhuu qabaadhaa miti hayyoonni Oromoodhaa wanni godhuu qabu harka lafa jalaatiin wanni hagaarraa lafa jiruuf wanni hagaarraan tanaa barattoonni diinitti dhumu jiruuf Oromiyaa walaboomte tabilisoomte jaarrachuudhaaf Oromiyaa bilisoomte jaarrachuudhaaf immoo kophaa isaanii uumaa godhuu danda'an.
سيقله هركل في جلات بيوت أداء بيالات يجور ريشنا كمان بيوت على خير سجلات كفار ريشنا وجهك واجد دندنتمي إجبت كوب درو ما تنت سيقله so akkasitti asirratti relation godhachuudhaan wantoota adda addaa wajji dalaguu danda'anidha jechuudha asirratti jechuudha. Saniifuu mi'aatillee tu jobboleessa waan takka asirra jeeti. Hanga waan jiru barbaadu asirratti hayyoonni Oromoodhaa beektotaa fi akkasumas abbootiin amantaatii fi abbootiin gadaatilleen cufti isaaniitu ta'anii waan kanarra wal mariitu qaban. Dhimma Oromiyaadha Oromoo dhugaa san gartee miti santuu quuqama qabaa fi sanumaatu kanallee ifirraa yaadee beekuu qaba jechuudha. Sigalee saniifuu kanarratti isaan fokus godhanii waan kana irra gattaanii wal mari'atanii ajandaa isaanii ta'uu isaanummaa kunuu jechuudha abiyyummaan kun faanu kaxaa darbanii fi jechuudha. Akka isaan waan biraa keessa seenan godhuu deeman isaanuma kanaaf akka hin shawwanne waan isaan itti jiran ifirraa xiinxaluu qaban ifirraa beekuu qaban karaan isaan itti deeman kun karaa maali isatti akka deemu jiran ifirraa beekuu qaban yoo inni kun dhugaa ta'e illee irraa wal mariitu qaban isaan akka uummata Oromootti abbootii gadaatirraa abbootii amantiitirraa hayyoota ni qabnaa beektoota qabnaa akka Jawaarfaa Baqqalaa Garbaafaa qabnaa isaan kanafaa hojii ta'anii bakka takka wal mari'atanii waan godhuu qaban isaan jechuudha yeroo ammaa kanatti. Ani immoo warroota waraana ta'an lammii Oromoodhaan saba Oromoodhaan warreen ta'an warra Itoophiyaa keessa jiran kanaaf maal dhaama beektaa? Lingaraachuu jala socha. Fardii saggara sonu sunnaa misagdoo. Saawala nama fardii salaatee sunnaa salaate. Fardii nootami. Oromiyaa bilisoomfachuu fardii nootami. Dhiiga ilmaan Oromoodhaa kan dhangala'aa jiru ol qabuudha. Fardii kana salaatiitii sunnaatii deebitoo fedha laga abbaayee miti. Ijibtii yaattee loltoo barbaadachuu baate. Garuu dura dhiiga ilmaan Oromoodhaa dhangala'aa jiru kana ol deeffadha waan biraatii miti. Wal ajjeessu kanarraas dhaabbadha. Sirriidha wallahi waan hedduu nama aarsaati isinii galee. Gizee hundi jechuun uummanni Oromoo ulee ta'uu hin qabu jechuudha. Ulee namaa jechuudha si galee akka ittiin siin hin fayyadamne jechuudha si galee gizee hundaa jechuudha. Oromoon gizee hundi akka ulee taatee jiraachuu jirti jechuudha. Gaafa lolli kun asitti eegalame Oromoo dura taatee deemtii ni dhumti si galee. Kazaan sanboodarra immoo galanni Oromoof galu takka ittiin hin jiru. Galanni isaanii qawwee. Galanni isaanii qawwee. So dirqama wanti nuti godhuu qabnu gizee duraa jechuudha Oromiyaa walaboomsuu yookaan immoo Oromiyaa bilisoomsuu. Ajandaa keenya asirraa hin jijjiirru. Maaliif ajandaa keenya kanarraa hin jijjiirru gizee. Gaafii takka si gaafadha. Uummanni Oromoodhaa uummata Amaaraa biratti durraa haasaa gaarraadha. Zaranyaa wanni itti jaamu akka jiru. የራሱ ፍቅር እንጂ የሀገር ፍቅር የለውም ሞኒ ጃሙፍ ማለት ቤታ ሀገር ራውን ጃሙፍ ሮሉ ማጋ አማንት ልትጅርቱ ሆነ ድሩሌ ዋን ጅርቱ ነምኒ ዮ ኸነ ወሰባ ሀንከ ሲጀለኛ ወተ አነሞ በለስ ሀንከ ሲጀለኛታ ሲጀለተ ጄሳ ፍራ ሀንከ ሲጀለተ ጄሳ አቦ ሆቱሜ ነማኒ ወሎ ለሆት አስገመረ እኔ ወንተ ጎና ዮ ኸነ አንጀታቴ አቺ ጌሲቴ አና ጄፍተሞ ዲነ ወጀሎ ለሰና አጀጅ አና ጄስ ዱባ አሲቱ ሆል እንተይ ኡመቶሮ ሞዳቱ لم يرومي على تورومي آخر سير تو إثيوبيا آخر سير إثيوبيا آخر أورومي آخر سير تانا وسو إنسان إنكم فتين أشي بالي لقى باي فلول لا يجون مو وانتان تنا وني رز زرنيا جامن فتان ماله زرنيوم ما كباني تيمت زرنيوم ما مو نما سبون يجون أفانا مارك يورته زرنيا تلا كامو زرنيا تلا إفتحون مو زرنيوم ما ميت خنا نسين دعامون كم So eegalu dasarratti zaranyaadha jechuudha. Zaranyaa ማለት isaan wanti itti beekan beekta zaranya jechuun nyaa zaraatiin ስለምናቅ ማለት ነው እነሱ ዘር ስለሌላቸው ዘረኛ ሰውን ይዛሉ ሲገለ ዘሪ ለበከራ ዱፎ ዋን ቤኔፍ ዘረኛ አደጃኝ ነው ማለት ነው ሲገሉ ዘረኛ ነን በትክክል ማለት ነው ለምን ብትሉ ዘረኝነታችን እናቃለና ዘር አለን ከዘር ስለመጣን ነው ዘረኛም የተባለው እና ይሄ ምንም ነገር አይመስለንም ከዚህ አጀንዳ ባንወጣም አሪፍ ነው ሲገለ ሰኒፉም የትሌ ዋን ተከተከጃቲ askeessamoo fakkeenyaadhaaf yoo sanumarraa dhanuu ka'uudhaan yoo fakkeenyaaf Abbaayii fi ammas Itoophiyaa fi Masriin yoo rakkina kanaan ka'uma itti fufuun taate tokkoffaa bakka ta'an kaayiroo rakkina keessa bu'aa jechuudha. Sigalee waa'ee kanarraa illee yoo haasofne bareedaadha. Asirratti illee waan takka jennaan waan gilduraa yaada uummata Oromootiif qabdu dabarfadhuuti waa'ee dhimma biyya keessa irratti jechuudha. Sanboota gara ajandaa biyya kanatti dhufna jechuudha. Waa'ee uummata kaayiroodhaa uummatuma Oromoo kan biyya jiru dhiisnaa. Maaliif jiigaa? Achi laga abbaa kanarratti yoo isaan wal tahan taate loluudhaaf achi dura bu'ee du'eenyu uummata Oromooti. Uummata Oromoo achiis dhabdee uummata Oromoo asiis yoo kadhabdu taate rakkoon teenya sun teessan.
teessan rakkoon ta'e filannoo keessan filannoonis keessan tan isiniif dhiisnee hojii mana akka hojii manatti jechuudha amma nuti amma kaastii wal keenya wanti jenneef akka aktiivistummaatti illee akkasitti wanti jennee osoo hin ta'in jiruun tunu ammaan ta'e yeroo ammaa kana jiruun tunu siyaasaa taatee jirti jirummaan tunu siyaasaa wal qabatti amantii wal qabatti akka dirqama keenyatti hirmaachuu waan qabnuuf hirmaannee yaada keenya ibsanneedha malee dhimma Itoophiyaa fi Ijiptii tanarratti garuu fookasni osoo keessatti sirrii gabbuutanii ilaaltanii uummanni Oromoodha ittuu seenuu hin qabu. Yaa Oromoo ifarkii jechuudha. Ifarkiidha. Kan jechuudha malee nuti isinirrallee beekumsa qabaannee osoo hin ta'in quuqaa akka isin jiru santu nu keessas jira. Bakka na nyaatu isin nyaataadha. Bakka isin nyaatu ni nyaataadha amma nuti haa yaada ibsachuu jiru. Saniif waan ta'eef jecha akkuma isinuu dubbattanii jirtan wanni haaronni amma maaltu jira jetteetis laa akkuma agarru kana waa hunda firraa gizeedhaan arguudha osoo wanni takkan dalatiin osoo wanni takkan dhufin gizeedhaan firraa waa hunda yaadanii firraa bakka itti godhuu qabanii waanni kun nu galchamu nu galchuu waa kan ni goonamu hin goonu kajoo dhimma eenyuti dhimma keenya namuutu tokkoon keenyaa gahee keenya bahuu qabna si galee dhimmi Itoophiyaatis dhimma keenya dhugaadha garuu immoo akkaataa itti ibsinuutu wal adda akkaataa itti ibsinuutu wal adda malee nu galchuu nuti Itoophiyaa miti hin jenne nuti dhugaa Itoophiyaa garuu immoo Itoophiyummaa sana keessa akkaataa nuti itti ibsanu sun adda bahuu qaba akkanumatti Itoophiyaadha jennee bandiraa Itoophiyaa qabannee nuti qawwee afaan hin dhaabbannu garuu Itoophiyaadha jechuudha Oromiyaa choote immoo ni dhaabbanna Oromiyaa dirqama dhaabbanna Oromiyaaf jennee ni dunaa lubbuu teenya tanas ni fannina jechuudha so ammaan malee nuti sodaa maal saniif miti jechuudha biyya tana keessallee nuti sodaa biyya tana keessatti illee qabaannee osoo hin taane ajandaan ammaan tana uummata Oromoo haa ta'uu qabu ajandaa qabsoo ajandaa bilisoomuuti waan ta'eef jecha ajandaa keenya akka kahidaa waa'ee laga Abbaay kana wal qabsiisanii akka nu jalaa hin jijjiirre jechuudha gabaabumatti kana uummanni Oromoo bakka jiru beeku qaba waa'ee laga Abbaay kanarratti illee wal quba qabaachuu qaba ajandaan uummata Oromoo ajandaa filannooti jechuudha filannootti deemuu qabna yoo filannoon kun hin taane immoo gara qabsoo itti aanutti deemuudhaaf itti qophaa'uu qaba jechuudha so sanifu ajanda kana shaagireen akkuma nama wanti godhu barate sanitti jechuudha akka uummata Oromoo ajanda kana ajanda uummata Oromootiif darbee ajanda uummata Oromootiif darbeetiti dalagaa godhaaf la dalagaa baasaa maaliin godha amma kana taana dalagaa uummanni kana gowwaadha miyaaboo gara laafa bara saniif ilaal ajanda ni baran isaan duraanuu maankee alaan kannanii akaafan fudhatu san baran hanga tana dura beeyta abuu ganallee taanaan bara Itoophiyaa Oromiyaan keessatti hin calleessifamne Itoophiyaa Oromiyaan keessatti hin mul'anne jaaruufis ganaafillee jaaruufillee hin ta'in fuulduraaf jenereeshina kana osoo hin ta'in jenereeshina dhufullee jaaruudhaaf hin ta'u maaliif boofa gonda qimmee bar wanni aarsu mi'atti googil seeniiti waan Itoophiyaadhaatti akka sarchi godhe kadafee ture ol sii bahu akka reefu jee aadaa Amaaraa akka calaqqisu qofa silaakki ta'uu qabu akka parsantaaleetiin saba guddaadhaan istee akkas deemuu qaba ayyee saba guddaadhaan illee Oromoo dursee illee Oromoon gubbaratti baatee fakkeenya san haa godhamtuudha miti siigalee sabaa fi sablammiidhaan akka guutamte guutuu yoo tarreessee kaaya akkasitti barnoonni jaalala biyyaadhaa akkasitti ibsamee buleessu godha Somaaliidha amma dhiingata miidiyaa irratti ilaaluu dandeessaa jechuudha siigalee isinis quba qabdanii biyya keessa waa'ee lola adawaa wanti jechuudhaan waan takka adeemsifamu ture jechuudha waan sanarratti alaabaa nafxanyaa qabataniiti akka waan lola adawaa san nafxanyaan cabsitee takkatti godhuudhaan jechuudha waan addaa ofuu jiran jechuudha miidiyaa irratti siigalee garuu lola san keessatti mata dureen kan deemuu ture uummata Oromoo ture jechuudha siigalee sanifu isaan nafxanyaan jechuudha akka waan ifiidhaaf waan kana godhanii tokkotti maqaa ifiif kaanii waa hundi irratti jechuudha akkuma asitti googilsee waan feeti yoo kalaalu taate Ethiopian culture waa'ee uffata aadaa yoo gaafattu Itoophiyaa keessatti deemte maal si fidan beekta uffata nafxanyaa si fidan uffata uummata nafxanyaa si fidan so Ethiopian culture jechuun uffata Itoophiyaa yoo itti gaafatte immoo silaa ka ta'uu qabu uffata sabaaf sablammoota ta'uu qabu ture jechuudha so kun immoo rakkina ala kana jaalalli biyyaa ni jiraatu jaalalli biyyaa eessa jira jaalalli biyyaa hin jiru saayaba qayya Oromoon akka hin shawwadamne itti dhaamne hanga tana dura Abiy Ahmed yookaan immoo Ashaagiriin jechuu ajandaa xixiqqoodhaan uummata Oromoo waliin dha'u ture amma immoo ajandaa guddaa fidatee jira jechuudha ajandaa guddaa uummata itti shawwadu danda'uun ka jechuun waa yaade san galmaan gaatu danda'uun ajandaa san fidatee jira jechuudha ammaan tan kubbaa sibiilaa kaanii fi dhiitaadhaa jiran Oromoodhaan kubbaa sibiilaa isinii kaanii dhiitaadhaan hunda jiran gowwaa kiyya dhiitiitti hamillis cabu akkana deebisaan tana kun akkasitti ilmaan Oromoodhaa garuu waa'ee dhimma Abbayaa kanarratti waan ta'e sirriitti ajandaa godhannee fiiguu osoo hin taane
akka sunnatti ilaaluu qabna akka sunnatti isin galee akka sunnatti ilaaluu qabna sanii fi har'aan tana live seenee yaada dabalataa qabtani waan takka waan dabalataa yoo yaada biraa jiraate ni deebina itti deebina okay bareedaadha hayyee waan takka kanumaa fi nuti illee waan quuqama oromummaadhaa yookaan saba keenyaatiif qabnuuf dubbanne malee beeyni yookaan aktiivistii taaneetii miti nuti illee akkuma agartan fuulli keenya haariyaa isiniif saniif nuti dhufnee isiniin jechuu barbaanna galatooma horaa bulaa galatoomaadha bakka